السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما حرك فوني أكم جرت إلمان رومو بقى نججراتن سنين جدا كن چانالي شاشيتو بنا نمون شاشيتو بين يوتيوب سنتني شاشيتو بجتن شاشيتو نموت بايتو مقاكنا بناتي جرا چانالي كي يوتيوب سنة سنة تكرسيسا يوتيوب سينا يوتيوب رتي شاشة توب جنة برسينا شاشة توب جنة برسينا كبود سرچ غونا شاشة توب نوا توب برتيني جرا أول أركسنا كيا إسكانا شاشة توب إسكانا كيا شاشة توب كجلو كنا إسكانا رتي شقاسنا yoo cuqaasnu bifa kanaan nu baha viidiyoo hedduu as jala jira barnoota adda addaa dabarsa seenaatii irraa fayyadamaa isiniin jedha barnoota dhaqabadhee isinii dhiyaadhe waa'ee KineMaster yookaan KineMaster jechuun isa viidiyoolee adda addaa ka hojjannu isa keessatti edit goonee maxxansinu karaa yuutuubaraatiin waan garagaraa keessatti hojjannu jechaadha. KineMasterin kenna video save nu gochuu yoo dide furmaan isaa maal ka jedhu wajjin laalla jechuudha. Fakkeenya video edit gootee akka save yookaan upload ta'u godha jette si dida rakkinni isaa maal? Jalqaba irratti KineMasterii kenna sirreessuudhaaf fakkeenyaaf amma KineMasterii keessa seenaa KineMasterii isa kana video save na godhu dide maal rakkoon isaa mee wajjuma ilaallu seenneetiin video isa kana amma barnoota adda addaa dabarsa appichi kun soliin deema save godhuudhaaf as tuqna achi tuqna bakka san tuqnee save goona yoo gadha'u indida save gootee as dhufta yoo harkistee akkana ragalchita himma racha save hin ta'u akkanumatti maraa oola save siin ta'u sidida jecha maali rakkoo isaa ka jedhu mee haa sirreessinu jalqaba Play Store seenne update gochuu qabna appii kana Play Store gallee update gochuu qabna Play Store isa kana KineMaster jenna KineMaster jenne isa kana inni appichi isa kana update ta'ee jira open jennee seenna rakkoon isaa eessa jira ka jedhu wajjin ilaalla jechuudha rakkoon isaa eessa jira as dhumna bakka tana akka setting tana dhumne ilaalla wanti kun maal faayidaan isaa ka jedhu wajjin ilaalla keessa sindi baana ni baana as keessa si as dhumna bakka kana dhumne setting kana dhumna jechaadha setting kana dhumne barreeffama adda addaatu jira as keessa device capacity information ka jedhu kana irratti cuqaamna jecha device capacity information isarratti yoo cuqaamne as dhufna bakka tana dhufne amma bakka tuqaan sararri sadii jirtu tana dhufne irratti cuqaamna jechuudha achi booda run analyze now ka jedhu kana irratti cuqaamna isa jalaa kana run analyze now ka jedhu kana irratti cuqaasna achi booda ammas run analyze now ka jedhu ammallee diimatee barraa'e kana irratti cuqaasna achi booda bakki kun haga guutuu fidheen
sararri kun asirraa dhufee akkanatti guutee jira gurraachi kun. Obsaan eenna hormaata isaa jechaadha. Obsaan eenna bifa kanaanii keemaastiriin keenna yoo rakkoo godhate ni furama jennee yaalla. Keemaastiriin kun faayidaa guddaa qaba. Viidiyoo adda addaas keessatti ediit godhuudhaaf dirqama. Amma nu guutee jira jechuudha. Guutee jira, bakka tana dhufnee keessaa baana. Asiin duubatti deebina. Keemaastiriin keenna viidiyoo seef nu godhamoo hin godhu adda baafna jechuudha. Eksii kan dhufnee duuba deebina. Keemaastiriin keenna isa kana viidiyoon keenna amma as jira. Viidiyoo isa kana irratti cuqaasa. Yoo cuqaasu bifa kanaan naa fidee viidiyoo isa kana jechuudha. Uploadii yookaan seef godhamoo hin godhu amma bakka tana dhufnee dhoofnee irra laalla jechaadha. Seef ta'uu hin ta'u ka jedhu adda baafachuudhaaf bakka tana irratti dha'uu qabnaa jechuudha. Amma qajeelee jira jechaadha. Duratti akkana hin jiru. Kanaafuu lawu ka jedhu kana barreeffamatti tana fuunee lawu irra xiqqoosiisine akkanarra keenna bakka tana akkanarra ol keesseessina. Achi booda seef viidiyoo jedhu kanarra gad dhoofna. Amma seef nu ta'a jechuudha. Achi booda skip ka jedhu kana bakka tana dhoofna. Skip. Amma viidiyoon seef ta'a jira jecha. Amma hojjetaa jira. Keemaastiriin keenna bifa kanaan yoo rakkina nu jalaa godhate sirreeffachuu ni dandeenya jechuu barbaadeeti. Keemaastiriin kun baay'ee akkaan barbaachisaadha laabiraarii jechuu dandeenya. Waa hedduu karaa kanaaf hojjenna. Keemaastiriin kun faayidaa guddaa qaba. Namoonni keemaastiriin keessan viidiyoo ediit gootanii tolchitanii dhumarratti seef godhuu barbaadan seef godhuu isin dide viidiyoo kana daawwattanii asirraa fayyadamuu dandeessan jedha. Galatooma ulfaadha. Yeroo biraa waan biraa qabadhee isin dhiyaadha. Fayyaa.